Itoophiyaa biyya safuun itti cabte daa'imni isin amma iskiriin irratti argaa jirtan tun maqaan isii Simboo Biraanuu jedhamti. Waraana mootummaatiin gudeedamtee ajjeefamte. Waan hedduu nama ajaa'ibuu fi hedduu nama gaddisiisu. Bakki dhaloota isii Meettaa Walqixxee Manaaree Ganda Roogee Eeleettaa jedhamu keessatti kan isiin dhalatte yookaan kan isiin itti gudeedamtelleen achuma kan gudeede waraana mootummaati gudeedanii dadhabanii eega isiin laaffatte boodan fuudhanii mukatti fannisanii biraa deeman. Baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu gadda onnee namaa cabsu. Waa'ee kanaa namoonni hedduun hayyoon illee wal harkaa fuudhee miidiyaa kanarratti waliin ga'utti jira. Yaada kiyyallee irratti isiniif qoodamee waan irraa hubadhe. Kanumaan wal qabatee shamarree Oromoo harka shiftaatiin qabamtee Liibiyaatti dararamaa turte harkaa fi miila hidhamtee afaan carqiin cuqqaalamtee kan dararamaa turte Na'iimaa Jamaal gadi dhiifamtee jirti. Birrii Itoophiyaa 700 fi 50 kaffalteeti kan isiin baate akkamitti baatee fi maaltu isii mudate kan jedhullee waan irraa dhaggeeffannee fi akkasumallee waan isiin BBCtti himte bifa sagaleetiin isinitti hima hanga tokko daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya oduu haaraa har'aatiin luba balaay irratti hidhaa waggaa shaniiti fi birriin 10,000 manni murtii irratti murteessee jira jechuudha. Kana dura malaamaltummaan kan himatame birrii kan isaa hin ta'in doolaara miliyoona 6 baankii keessaa isaa baasuuf deemu harkaaf harkatti qabamuun kan himanni irratti baname jechuudha. Murteen guyyaa kaleessa irratti darbee jira. Isallee isinitti hima. Akkasumallee murteen isaa kun waggaa hedduuf kan hiisisu maaliif akka waggaa shanitti gadi deebisan jechuudha. Sanillee abukaatoon isaa waan dubbatee ni jira. Sanillee gurran isin buusa. Kanuma wal qabatee jechuudha. Namichi quraana rabbii gubelleen Iswiidin keessatti ajjeefamuu rasaasan dhamee ajjeefamuun isaa dhagahamee jira. Oduu gammachiisaadha kuni bara 2023 masgiida fuulduratti kan quraana gubuun beekame jechuudha. Amma rasaasan dhawamee ajjeefamuu poolisiin biyyattii himtee jirti jechuudha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan namoonni fuula chaanaala keenyatiif haaraa taatan sabiskiraayib godhaa miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu kan isin biraan geenyu ta'a viidiyoo laayikii godha namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer waliif godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti naaf qooda daawwattoota keenya. Oduu keenya jalqaba irratti kan isin biraan geenyu waa'ee daa'ima kanaati jechuudha. Daa'imni isin iskiriin irratti argitan kun akkuma reefu mata duree irratti isiniif tuquuf yaaleetti daawwattoota keenya maqaan isii Simboo Biraanuu jedhamti. Isiniin jedheetiin ture waggaa 10 jechuudha. Daa'ima dhalattee umriin isii waggaa 10ti jechuudha. Waraanni mootummaa gudeedee eega isiin harkatti laaffatte boodan mukatti fannisanii biraa deeman. Hedduu waan nama gaddisiisuu fi biyya keenya san keessatti maaltu akka tahaa jiruu fi biyyi tun garamitti akka deemtu namaaf hin galu jechuudha. Dhugaa rabbii biyya seera hin qabne nama jechisiisa jechuudha. Yeroo akkanaa kana namumti mootummaa deeggartanillee hanguma feetanillee otoo mootummaa jaallannee hanguma feenillee deeggarrellee jechuudha. Waan akkanaa kanarratti deeggaruu fi akkasumallee waraanni biyyattii keessa socho'aa jiru qaamni seera ufiin jedhu dhugaa rabbii hedduu waan sadarkaa biyyallee gadi buusatee fi akkasumallee maqaa mootummaa sanillee waan ajjeesaati jechuudha. Mucattiin amma isin suura irratti argitan tun umriin isii umrii 10 waggaa 10 ganna 10 jechuudha. Namni ganna 10 har'a garaa haadhaa jalaayyuu hin baane jechuudha. Mee shamaruma gudeedan dhabammoo raasarraa guuttee Itoophiyaatti akkanaanuu jechuun Itoophiyaa keessatti shamaroonni akkanaanuu rakkiste. Mee daa'ima tana maal godhanii gudeedamee rabbii isin uume sodaadhati. Dhugaa rabbii mirgi daa'immaniitii fi mirgi dubartoota Itoophiyaa keessatti akka malee sarbamee jira. Mootummaa waan kana itti yaaduu qaba. Irra deddeebiin dubartoota irratti wanni kun ispeeshaalii ijoollee daa'ima irratti wanni kun darbee mul'ataa deema. Baay'ataa deemutti jira jechuudha. Biyyi keenya garamitti akka deemu namaaf hin galu. Biyyitu seera qabdi moo seera hin qabdu nama jechisiisa. Dhugaa rabbii akkamitti qaama mootummaarraa osoo qaama hawaasarraallee ta'e xiqqollee taatu waan tokkollee wanni irraa dubbatanillee hin jirti ni fakkaattillee garuu waraanni mootummaa yeroo waan akkanaa kana raawwate jedhamu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama dhagahama. Otoo nama guddallee taate eeyyee haa jedhamu jechuudha. Inuma jedhamallee osoo nama guddallee taate garuu daa'ima namni ilmoo dhalee qaba. Maa waraana san keessa namni ijoollemmaa waraanaa sunillee daa'ima kan qabne hin jiru. Eenyumtu bultii qaba. Alarraa lola malee mana keessaa ilmoo qaba jechuudha. Namni ilmoo qabu, namni haadha manaa qabu, namni haadha qabu, namni obboleettii qabu akkamitti intala daa'ima waggaa 10 hin guunne akkamitti gudeeda? Okay, mee gudeedan haa jennu. Eega gudeedan maal godhanii muka fannisanii biraa deemame? Muka fannisanii
wallahi hedduun gaddee hundaafuu biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtu jechuudha. Dhugaa rabbi namaaf hin galu jechuudha. Baay'ee keessa kiyya nagadde jechuudha. Sooshaal miidiyaan waan kana wal harkaa fuudhanii namuu hayyoonnii fi akkasumallee namoonni miidiyaa fayyadaman kamiyyuu wal harkaa fuudhanii facaasaa jiran jechuudha. Suuraa daa'ima kanaati. Haala kanaan biyyi keenya amma daa'imni tuni carraa kaameeraa argatte malee warra kaameeraa duubatti gudeedamu yoo kana lakkoofsan qabu jechuudha bar. Dhugaa rabbii arra waraanni daa'ima waggaa 10 tana gudeede nama guddaa yoo arga bira tara haadhatee yoo arga bira darbaa obboleettii yoo arga bira darbaa biran darbu amani tana. Dhugaa rabbii waraanni mootummaa silaa biyya eega malee akkasumallee nama gocha akkanaa raawwatu tarkaanfii irratti fudhataa bira darba malee ufii isaatiif waan akkanaa raawwatuuni baay'ee biyyalleef kufaatii biyyaatii fi hangam takka hojii sagaggaalummaa irratti akka isaan hojjetaa jiranii fi seerri biyya sanillee akkamumatti akka inni hojii sagaggaalummaa deeggaruu fi hojii sagaggaalummaatiif dirree banee jiru namatti mul'isaa jechuudha. Daawwattoota keenya waan akkanaa balaa akkanaa kana rabbi isinirraa haa qabu isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kanatti aansee shamara Oromoo intala Oromoo Na'imaa Jamaal jedhamuun kan beekamtu kana dura gara sooshaal miidiyaa adda addaa irratti qoodamaa kan turte afaan isii carqiin cuqqaalanii harkaa fi miilallee hidhanii Liibiyaa keessatti shiftoonni qabee hattoonni qabee jechuudha dararaa kan turan harka jara saniiti bahuun isii dhagahamee jira. Baga achii baatee baga harka diinatii baate jechuun barbaanna jechuudha. Akka BBC'n qorateetti jechuudha Na'imaan achi keessatti baay'ee dararaa guddaa akka argite dubbataa jirti jechuudha. Birri Itoophiyaa akkaataan isin itti gadhiifamtee birri Itoophiyaa 700 fi 50 kaffaltee kan achi keessaa gadi dhiifamte jechuudha. Akka isin jedhaa jirtutti birri isaan na gaafatan hundaayyuu kafalamee fi sana booda magaalaa keessatti geessanii ganna dhiisanii jetti. Kanumaan wal qabate jechuudha. Akka isin jedhaa jirtutti waan gaddisiisaa namatti BBC'tti himaa turte jechuudha. Na'imaani irraa tokko yoo isinitti himu ani carra qabeettiidhaan achi keessaa bahe malee silaa achi keessaa hin bahu jechaa jirti jechuudha. Na'imaani sababbiinis sababuma birrii kanaatti wal qabatee namni mana san keessa seenee ijoolleen Oromoo keessaafuu sabaan Oromoo tayan hedduun isaanii irra guddaan parsantaan 85 du'aatu achi keessaa baa yookaan reeffuma achi keessaa baasanii jedha. Maaliif maatiileen birrii kaffaluu waan hin dandeenyeefi jechuudha. Kun qaama hir'atee kun immoo kamumti birriin irraa kaffalameeyyuu jechuudha. Eega inni qaama hir'atee waan rakkoon guddoon irra geesse boodanii achi keessaa kan baafamu jettee hedduu waan nama gaddisiisaa hedduu dubbatte hedduu immoo asirratti dubbatulleef miidiyaalee namaaf hin eeyyamu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan wal qabatee egaa doolaara 6,000 kaffalteeti kan isin achi keessaa baate jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu nama dhiba. Oromoon kan na gargaarte birrii 300,000 kun immoo garuma maatiitii fi kanaan kan walitti qabamee naaf ergame jettee saba Oromoo kan cinaa isii gara miidiyaatii fi lafalleen isii bira dhaabbate hundaayyuu galateeffattee jirti. Galatoomaa isiniin jettee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya baga achii baate jennaan obboleettii teenya Na'imaa Jamaaliin baga rabbi harka diinaa sanii si baase jechuun barbaanna. Daawwattoota keenya oduu keenya kan biraatiin jechuudha. Luba Balaay qeesii Luba Balaay irratti hidhaa waggaa 5 fi birriin 10,000 irratti murtaa'ee jira jechuudha. Kana dura malaammaltummaan doolaara miliyoona 6 baankii keessaa isaa baasuuf deemu harkaaf harkatti qabame sana boodaan himanni irratti baname himata malaammaltummaati waan himatameef jechuudha. Amma dura mana murtiitti deddeebi'aa kan ture guyyaa kaleessaa murteen irratti darbitee jirti jechuudha. Mana murtiitti irratti darbitee jirti jechuudha. Waggaa 5 fi birrii 10,000 akka adabamu taasifamee jira. Abukaatoon isaa tokko akka BBC'tti himeetti jechuudha. Silaa dhimmi isaa yookaan himanni isaa kun waggaa 15 olii fiisisaa jedhan. Garuu wanni waggaa 5 irratti murtaa'eef qeesii Balaay Mokonnin nama dhukkubsatuudha. Inni dhukkuba sanuma bira darbee immoo amma durallee harki isaa yakka hojjetee waan hin jirreef harki isaa qulqulluu waan ta'eef yakka tokko akka raawwatee hin jirre waan beekameef hidhaan kun salphatee fi jedhee gara BBC'tti himee jira jechuudha. BBC'n dubbatee jira jechuudha. Immoo inni achumattuu hidhuma waggaa 5 kan manni murtiitti murteessaniyyuu mormatee jira jechuudha. Luba Balaay sanumaayyuu jechuudha ol iyyannaatti jira jechuudha. Ol iyyannaa galfatuuf akka deemu BBC'tti himee jira jechuudha. Innillee BBC jala dhattanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo haala saniin Luba Balaay irratti illee sababa inni hanga amma duraa yakka hin
dalaginiif harki isaa yakkarraa qulqulluu ta'ee fi akkasumallee waan dhukkubsataa ta'eef hidhaa waggaa 5 fi birrii 10,000 Itoophiyaan adabanii jiranii manni murtii adabbii irratti dabarsee jira. Iyyata isaa kan ammoo ni kuffisaa fi fudhatama argachiisa kan jedhu bubbullee ilaala waan irra geenye fi waan itti dhaqqabne hundaayyuu finnee kallattiin kan isin biraan geenyu taha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanuma wal qabatee jechuudha. Namichi quraana rabbii gubelleen Iswiidin keessatti ajjeefamuu rasaasan dhamee ajjeefamuun isaa dhagahamee jira. Oduu gammachiisaadha kuni bara 2023 masgiida fuulduratti kan quraana gubuun beekame jechuudha. Amma rasaasan dhawamee ajjeefamuu poolisiin biyyattii himtee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya namni seera mootummaa yookaan hawaasa jalallee yoo ba'e seera rabbii jala hin ba'u jechuudha. Rabbiin gadi bu'ee sin ajjeesu, rabbiin gadi bu'ee waa sin godhu, rabbiin ilmuma namaa sitti kaasa kama sirra jabaa fide sirratti mudiira godha yookaan sirratti gooftaa godha jechuudha. Haala saniin jabaan isarraa ni jira. Rabbiin diinii isarratti nama hin dhiisu. Haala saniin namichi suni du'ee jira, rasaasan du'ee jira jechuudha. Sababuma kanaan wal qabatee jechuudha. Poolisiin Iswiidin ibsa miidiyaaf kennaniin jechuudha. Amma boodan namoota akkanaa kana kan quraana rabbii xiqqeessuuf akkasumallee vaayirasii biyyaatan hundaayyuu duguunnee biyya keenya keessaa ni baafna jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf amantii kamiyyuu taanaan jechuudha. Namni amantii kamuu keessa jiraatee amantii namaa xiqqeetu booda ufumaaf xiqqaataa amantii isaa san xiqqeessa jechuudha. Yaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya haala saniin namichilleen kutee jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduuf odeessaaleen keenya har'a isiniif qabannee dhufne kana fakkaata jechuudha. Akkasinitti tolu abdii qabna. Maarree guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaa dhagahuu barbaannaan fuula chaanaala Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'uuf share like godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatina. Sagantaan keenya kanarraa goolabameera kan itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.